meeshaa qarshii 100 fi 61 akkasuma mootiyyuu yookiin qarshii 200 fi 81 qabadhee isinii dhufe. Akkuma asitti argaa jirtan meeshaan kunniin baay'ee qarshiin isaa dabalee jira. Haa ta'u malee amma meeqa gaafa duraa meeqa meeshaa qarshii 100 fi 61 yookiin mootiyyuu qarshii 200 fi 81 maaltu kana fixe ka jedhuu fi meeshaa Sumayyaa Hasaasa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jirra jirtu hundi keessanuyyuu qarshiin meeqa galee meeshaanii akkasuma immoo meeshaa aadaa qabdii kana qofa osoo hin tahin meeshaa ammayyaa babbareedaa tahee fi meeshaalee Dubaay illee oriijinaala baay'ee widdii tahee fi akkasumatti babbareedu diizaayinii babbareedan meeshaa Dubaay isinii dhufee jira. Namootiin bitachuu heddan illee lakkoofsi bilbilaa kan asirra jiru mee irraa haasofnu. Tokkoffaa irratti Sumayyaan obboleettiin teennaa kompleetii yookiin ammoo burcuqqoo waancaa hedduu bareedduu tahee fi jookii isaa bareedaa wajjin qabdii qarshiin gaafa isiisan xiqqoo gadi bu'aadha amma 2000 fi 3000 fi dhiifama aga qarshii 3,500 galaa jira. Itti aansuun ammoo hubadhaa sirriitti jookii maach ka tahe yookiin ammoo jookii fi burcuqqoo kwaalitii qabdi. Sirriitti wanni isin hubachuu qabdan qarshii gaafa Sumayyaa biteenii osoo hin tahin amma isinitti himaani burcuqqoon kwaalitiin tun takuma 4 jirti, takuma 5 jirti, takuma 6 jirti. Jookiin kuni kwaalitiin isaa jechuu aga 4,000 illee ni jira, 1,800, 2,000 illee ni jira. Haa ta'u kan isii kunoo akkana jira gaafa san qarshii kanaan hin bitamne jechuudha. Akkasuma burcuqqoon kwaalitiin tuni kunoo akkuma argaa jirtan kanatti asitti kan qopheessine gimmaashaa jookii wajjin asillee kunoo gimmaashatu jira kaartoonii lama. Itti aansuun burcuqqoo aayidiyaa yookiin ammoo tan mana keessa yeroo hunda fayyadamtu tan dhiqaaf illee namatti toltu burcuqqoo tana qabdii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isiillee nama aga qarshii 2,000 deemtee jirti. 2,000 jechuun kiyya burcuqqoo 12 jechuudha. Hubadhaa sirriitti kunuuti burcuqqoo 12 tun kwaalitiidha. Qarshii 4,000 kwaalitii jechuun baay'ee oriijinaala taatee fi keessummaaf illee tana caalaa ta barbaachiftu tun biffee qofaaf malee keessummaaf baay'ee barbaachiftu tun ammootu kun maashaallah tabarakallah isiniin jedha. Itti aansuun obboleettiin teenya Sumayyaa meeshaa namni hedduu jaalatu hedduu namni hundi bitachuuf fi faraawaa jira har'a bitachuuf hin jaalatanii ammoo humni isaanii gahu osoma sodaatan amma gara qaala'iinsaa yookiin ammoo mastaawotii waan ta'eef na olifa gara gatiin isaa bitachuu dadhabuutitti fagaatee jira isiniin jedha. Haa ta'u malee kunuuti akkana jira rakabootiin Sumayyaa baay'ee bareeda. Meeshaan isaa guutuu maal yoo naan jettan kunoo akkuma asitti argaa jirtan kanatti rakabootii guddaa oriijinaala tahe qabdii akkasuma kajabanaa rakaatanillee kunoo akkana jira. Meeshaa isin agarsiisaa ofii waraabaa rasaniif dadhabee ka sukkaaraati isa qofaa miti girgiraan isaallee kun baay'ee bareedaa tahee qabdi. Qarshii gaafa sanii 24,000 fi wayima 25,000 26,000 waan akkasiiti. Amma qarshii gara 30,000 Dubaayiin guddaan kun galee jira isiniin jedha. Diizaayiniin isaa hedduu bareeda. Itti aansuun immoo midijjaa rakabootii Dubaayii namni hedduun hin beeytanii anillee yoo bitee jedhe nama meeshaa akka mana keetiitti itti naa bitee callisee bita malee waraabee hin beeku. Kunoo amma waraabee jira. Midijjaallee wajjin yoo feetan meeshaan Dubaayii akkana jira jechuudha. Itti aansuun ammoo tuyyuu feermuuzii hedduu jechuudha. Oriijinaala seetii yoo barbaaddan jettan haga qarshii 10,000 deemee jira. Walumaa galatti wanni akka duraa qarshii 5,000 hin jiru. Feermuuziin kun gaafa isiisan rakasa bitame. Asumaan isinitti hima makarajii fannoo qabdi. Makarajii fannoollee kaartooniin isin agarsiisa. Hiikoo hin barbaanne akkana jira ka guddichaati jechuudha. Argaa jirtanii biffee keessa ka taa'u meeshaa aadaa ashawaa qabdi. Meeshaa aadaa ashawaa torban isaatuyyuu hedduu babbareedaa tahee fi hedduu namatti tolu qabdi. Meeshaan ashawaa amma haga qarshii 20,000 deemee jira. Gaafa saniif isin baay'ee rakasaan hojjechiifattee isinuu ragaa bahuu dandeetti. Itti aansuun giloobaaliidha. Isaanii giloobaalii argaa jirtanii gaafsan isiillee rakasaan bittee amma immoo haga qarshii 9,000 deemee jira. Itti aansuun isaanii feermuuziiti. Isaanii feermuuzii yookiin ammoo isaanii haraaraatii argaa jirtan jedhee yaada. Isaanii haraaraa kanallee qarshii gara 6,000 seenee jira. Diizaayinii garaagaraatiin distii Itaalii qabdi. Distii silvarii fi Itaaliin garaagara. Wanni isin sirriitti hubattanii naa beekuu qabdanii distii kanuma gosa tokko tahee diizaayiniin isaa furdinni isaa yabbinni isaa garagaratu jira. Distiin tuni Itaaliidha. Silvarii irra furdoodha isiniin jedha. Kunooti argaa jirtanii silvarii irra furdoodha. Isinii galee itti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maashina buna tumu giraama 100 qabdi namni hunduu ni beeytanii. Itti aansuun makarajii
shaayii qabdi makarajiin suni kama keessummaati achi siqee sin agarsiisa akka itti bareedu rakabooti Dubaay wajjin aduun seenaa silaa meeshaan kun kana caalaa bareeda itti aansuun maankaa fannoo qabdi akkuma argaa jirtan kana maankaa fannooti isiin gaafa rakasaa bitattee gallaayaa bishaaniiti meeshaa kan kee asumaan cheekii godhadhu saanii raanii turkii oriijinaala giloobaalii waan qabduuf saanii raanii isa jechuudha guddaalleen hin jira xiqqaalleen hin jira ana mootuyyuu jechuudha isa jiddu galeessa biteef kuno raanii turkii oriijinaala jechuudha. Argitanii itti aansuun obboleettiin teen masoobii lama qabdi garuu ammoo ammaaf ka isii qophaa'ee galaa jiru masoobii tokko qofaa isiniin jedha safeedii lama qabdi safeedii wiixa akkasuma ammoo safeedii madaabara baay'ee bareedduu taate tanniin qabdi isiniin jedha kunoo argaa jirtanii masoobii isii dhiifama jedha maaliif yoo jettanii meeshaan akka badaa waddadee dhabame itti aansuun akkuma argaa jirtan xaalli jahaa qabdi kunoo argaa jirtanii ka biffee ka soofarra uffisanillee jaha feetu tibistaandii uumamarra uffisuu dandeetti kunooti xixiqqaan biffee ammootuyyuu jahaa jechuudha argitanii itti aansuun baaldii sadarkaa 3 qabdi kunooti baaldii sadarkaa 3 kunoo abbaa litira meeqaati abbaa litira 40 kun ilaala maaliif akka sirriitti isin ilaaltanii hubattan barbaada abbaa litira 40 qabdi litira 40 kun ammootu jijjiirree finnee jirra baaldii guddaa furdaa ta'e kan gurra qabu kunooti baay'ee guddaadha inni litira 60 moo akkamii hedduu guddaadha oriijinaalummaan isaallee jajjabaa meeshaalee akkanaa kan aduu keessan kaayina isiniin jedha qarshiin isaa meeqa warri jettan qarshiin isaa kanarra dabalaa isiniin jedha abbaa 40 kanarra dabalaa maaliif jennaan qarshii isaa hundi isaa daftara irra jira anamma ofii ufuraabaa meeshaa isin agarsiisa mastaaxabaa illee asuma keessa kenna kunoo mastaaxabaa harkaa qabdii argitanii mastaaxabaa illee asuma keessa gakkaa'ii kunuuti akka jalaan banne meeshaa harkaa qabna sammalis jechuudha ofii ufuraabaa jira meeshaa isin agarsiisa akkasuma ammoo hin danda'amu itti aansuun obboleettiin teenna rakabootii yeroo hunda baratame rakabootii bareedaa san kan mastaawutii qabdi as keessa jira hiikuu hin barbaanne rakabootii lama wal bira bakka takkatti kaartoonii keessa jira itti aansuun saanii zirgii darzana tokko firii 12 kunooti argaartanii takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 qabdi itti aansuun saanii ittoo abbaa 3 qabdi kun argaartanii cilfaa 3 isaa waliin itti aansuun saanii ittoo abbaa 2 kan yeroo hunda la baratame qabdi itti aansuun saarbiisii normaala yookiin saarbiisii adiyyaa firee 3 qabdi tokko kunoo kana lammanni isa guddaa burcuqqoon kwalitiin irra jirtu sadaffaan burcuqqoon normaalli irra jirtu itti aansuun achi isaanii shoorbaa jala isaanii qorsoo qabdi itti aansuun tirii 3 qabdi tirii kwalitii bareedaa ta'e gugurdaa firee 3 qabdi argitanii baay'ee gugurdaa kaameraatti isin jala furdatee guddatee mul'anne meeshaa kana fakkaatu qabdi meeshaa kana maleellee amma isin agarsiisa keessa jira eelee buddeena akkasuma immoo istoofii dhaabbataa qabdii isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya koottaan molli akkuma argitan kana eelee dhaabbata argaa jirtan jedhee yaada bakkoonii guddaa jalaa fi gubbaatti eegabbanii fi kunoo bakka riiduu bakka maasheshaa qulqullina mana keessan kaa'attan qaba asittillee bakkoonii guddaa kunooti waan barbaadan kaa'attan qaba eeleen guddoon tuni amma qarshiin isii haga qarshii kuma 13 12 wayii galtee jirti eelee guddoo qabdii isiniin jedha istoofiin ammootu magaazina biraa jira itti aansuun wanni ani isin agarsiisuu barbaadu akkasitti argitan barbaadu Victoria firiijii jedhu Victoria kana obboleettiin teenna tan biraattu qaba isii osoo hin tahini amma waan deemuuf isin waraabara meeshaa meeqa qabdi meeshaa 3 meeshaa oriijinaala qabdi firiijii qarshii 45 itti aansuun gassaala oriijinaala qarshii 75 bitamu qabdi kun footoo gassaala argaa jirtanii deemuu hedataniif isin waraabara itti aansuun asillee ka jiru kaartoonii nu cinqee irraa baafne oovinii oriijinaala qarshii 75 qabdi akkuma argitan kana jechuudha firiijii fi oovinii akkasuma mootuyyuu tallaajaa obboleettiin teennatuni qarshii tallaajaa qarshii 45 akkasuma mootuyyuu firiijii 45 isin jedhee mitiire maashina uffata miicuu qarshii 75
oovin illee kun 75 siin jedhee jira reef yeroo dhaalutti akkanatti inni illee amma waan deemuu fi meeshaan sumayyaa ammuutu meeshaan hamma ammaatti argitan guutuun isaa sufraa nyaataa lamaan dabalatee sufraa rakabooti illee kun warqaammaa argaa jirtanii asiin ammoo sufraa nyaataa cabaadha baay'ee guddaadha akkanumatti askaayee cabseetiniini walumaa galatti qarshii 100 fi 61 kan fixe yoo ta'u keessaa masoobii daabboo hir'ifna birrii guddaa miti qarshii 3,000 hiyyuun ga'u 2,800 itti aansuun baaldii kana isinin agarsiifne meeshaa sumayyaa keessatti baaldii kana namni baay'een hin bitattanii baaldiin kun hedduu gugurdaa ka ta'ee fi orijinaala hindiidha mana namaa yoo dhayxan waxii itti fiduu dandeettanii waxii keessaniin firiijii kaachuu dandeettanii aanan itti bitachuu dandeettanii dhadhaa itti naqachuu dandeettanii baaldii gugurdaa ta'ee fi babbareedaa ta'e baay'ee isin barbaachisu isa kanallee bitadhaadha viidiyoo laayik sheer gochuudhaan hamma dhumaatitti warri viidiyoo kana laaltanii fi jaalattan galatooma ulfaadha meeshaalee akkana babbareedu kana argachuu lakkoofsa bilbilaa kiyya irratti argattan.